Akkam jirtan hordoftoota keenya kun chaanaalii YouTube Fayyaanii Fiidhaanii. Egaa akkuma kanaan dura mata duree tokko qabannee isin dhiyaanneerra. Mata dureen keenyarra marsaa laguu osoo yeroo isaa hin eeggatin dhufu yookiin irregular menstrual cycle impaired afaan Ingiliffaatiin isa jedhamu ni ilaalla. Egaa jalatti sababni isaa marsaa laguu sababoota marsaa laguu daddafee akka dhufu taasisan Nala akkasumas immoo sababoonni marsaa laguu turii akka dhufu taasisuuf ji'a tokko ji'a lama darbee akka dhufu sababa ta'anii fi gargaarsa isaa manatti ofii goonuu fi mallattoolee biroo marsaa laguu kun akka yeroo isaan eegganne gochuudhaan walqabatanii dhufan yookiin dubartoota irratti mul'atan maal akka inni ilaalla. Egaa kanaan dura mata duree marsaa laguu wajjin walqabatu kutaa tokkoo fi kutaa lammaffaa isin dhiyeessuun ni yaadatama. Kutaa tokkoffaa irratti maalummaa marsaa laguu fi amaloota marsaa laguu isin dhiyeessineerra. Kutaa lammaffaa irratti immoo dhukkubbii marsaa laguu fi yaala isaa akkamitti manatti akka of gargaaruu dandeenyu isin dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Isarratti deebitanii yeroo kanaan dura ilaalle viidiyoo sana olaaltan hanga tokko isin gargaaruu danda'a jennee ni yaadna. Chaanaalii YouTube kanaaf warra haaraa taatan subscribe gochuudhaan viidiyoo keenya yeroo galakkisnu akka yeroo daawwattan isin jenna. Mata dureewwan immoo isin dhiyeessuu qabnu irratti nu dhiyaatu jettan asirratti nu koomentii jalatti nu barreessitan yookiin inbox nu gootan fuula Facebook Fayyaanii Fiidhaanii jalatti illee inbox nu gootan. Kallattumaan gara mata duree keenya irratti yookaan deebinu ta'e mata dureen keenya irraa marsaa laguu yeroo isaa eeggatee dhufu yookiin kan afaan Ingiliffaatiin irregular menstrual cycle impaired kan jedhudha. Kana jechuun marsaa laguu maaf dafee dhufu yookiin maaf akka turee dhufu ni ilaalla. Egaa isatti kallattiidhaan seenuun dura irratti amaloota marsaa laguu fayya qabeessa yookiin sirrii jedhamu yookiin normaalidha. Marsaa laguu tokko normaalidha dubartii tokkotti kan jedhamu maal akka ta'e yaalaallu jechuudha. Egaa amaloota marsaa laguu sirrii fi kana viidiyoo kanaan dura isin qopheessine kutaa tokkoffaa irratti isin dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Yaa ta'uti har'as meerra deebine ilaallu. Yoo kana kan beeknu ta'e haga tokko marsaa laguu fayya qabeessa yookiin sirrii miti jennee adda baasuu kan dandeenyu maalummaa kana kan beeknedha jechuudha. Jalqaba irratti marsaa laguu kan eegan jiddugaleessaan waggaa 10 hanga 16 ta'uu danda'a. Garuu yeroo baay'ee dubartoota baay'ee irratti kan mudatu waggaa 12 hanga 14 jechuudha. Yeroo baay'ee dubartoota shamarranii irratti kan dhufu yeroo kanaa jechuudha. Inni biraa kan dhaabbatu jiddugaleessaan lammaffaa irratti kan jiru waggaa 45 hanga 51 irratti 52 garuu baay'inaan hanga 50 fi hanga 52tti kan dhaabbatudha. Sadaffaa irratti turtiin isaa guyyaan inni namarra turu jiddugaleessaan guyyaa 2 hanga guyyaa 8 namarra turuu danda'a. Garuu dubartoota baay'ee irratti hanga guyyaa 3 kan turudha jechuudha. Arfaffaa irratti kan jiru hammi dhiigaa yoo tilmaamamu mililitirii 20 hanga 80ti yoo darbees mililitirii 10 hanga 80 ta'uu danda'a yookiin gara moodesiitti jiru guyyaatti moodesii 2 hanga 8 ta'uu danda'a. Inni biraa jiddugaleessaan keessattuu inni shanaffaarra jiru keessattuu mata duree keenyaa wajjin kan ol qabatu jiddugaleessaan deebi'ee kan namatti dhufu jechuudha. Turtiin isaa deddeebiin isaa deebi'ee kan nama dhufu guyyaa 28 yeroo baay'ee guyyaa 28 dubartiitti dhufa. Dubartoota baay'ee akka parsantii 15 ta'anitti jechuudha. Yaa ta'uti malee jiddugaleessaan guyyaa 21 hanga guyyaa 35tti deebi'ee kan namatti dhufu ta'e yoo ta'e kunis fayya qabeessaa jechuudha. Asirratti wanti beekuu qabdan marsaan laguu kun dhaabbataa miti dubartoota irraa dubartootatti gargar ta'uu danda'a. Tokko dubartiin takka guyyaa 28 arguu dandeessi, tokko guyyaa 25 ta'uu danda'a, tokko guyyaa 30 ta'uu danda'a, tokko guyyaa 32 ta'uu danda'a. Kana garaagarummaa qabaa jechuudha. Inni biraatis immoo marsaan laguu dubartuma tokko irratti jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa 28 kan itti dhufu yeroo tokko immoo hanqisee guyyaa 25 guyyaa 26 itti dhufuu danda'a. Akkasumas immoo guyyaa 32tti 30tti itti dhufuu danda'a jechuudha. Dhaabbataa miti jechuudha. Garuu jiddugaleessaan guyyaa kanneen alaan ba'u jechuudha. Guyyaa 21 hanga guyyaa 35 irratti jechuudha. Kana jechuudha fayya qabeessa kan jedhamu yookiin normaalidha kan jedhamu jechuudha.
marsaan laguu osoo yeroo isaan eeggatiin dhufu yookiin irregular menstrual period yookiin cycle kan jedhamu. Egaa akkuma jalqaba amma dura isinitti himne marsaan laguu tokko guyyaa jiddu galeessaan guyyaa 21 guyyaa 35tti deebi'ee kan dhufudha. Dubartoota duratti garuu guyyaa 28 guyyaa 30tti kan dhufudha. Haa ta'utu malee sababoota garaagaraatiin yoo marsaan laguu guyyaa 21 gaditti torbee tokko torbee lama isaa gadittis yoo kan namatti dhufu ta'e akkasumas immoo guyyaa 35 ol ji'a lamaan ji'a sadiin sana ta'e sababoota garaagaraatiin kun marsaa laguu yeroo isaa eeggatee hin dhumne kan jedhamudha jechuudha. Irregular menstrual cycle period kan jedhamudha. Haa ta'uti malee kana jechuudhaaf marsaan laguu yeroo tokko dubartoota tokko irratti yeroo tokkoof waggaatti yeroo tokko yeroo lama marsaan laguu yeroo tokko darbee hafuu danda'a. Akkasumas immoo yeroo tokko jidduudhaan torbee lamatti yookiin torbee tokkotti jidduudhaan eeguu danda'a sababoota garaagaraatiin jechuudha. Haa ta'uti malee yeroo kana walitti fufiinsaa fi yeroo baay'ee kan taane yoo ta'e kan nama yaachisuu miti jechuudha. Kan nama yaachisuu hin dandeenyedha jechuudha. Yeroo tokko darbee sababa garaagaraatiif marsaan laguu yeroo tokkoof jeeqamuu danda'a. Haa ta'uti malee kan nu yaachisuu danda'u marsaan laguu keenya yeroo isaa eeggatee hin dhufne yeroo isaa eeggatee natti dhufu yookiin irregular menstrual period kan jedhamu maalidha? Yoo xiqqaate waggaa keessatti marsaan laguu yeroo 6 yookiin 8 gadi yookaan namatti dhufu jechuudha waggaa keessatti jechuudha. Fi yookiin immoo walitti fufiinsaan ji'oota 3 sanaa ol kan namarra hafee yookiin immoo yeroodhaan marsaan laguu kun irra deddeebiidhaan kan nurra turu ta'e kan nutti deddeebi'u yeroo gabaabaa keessattuu kan ta'u ta'e guyyaa 21 gaditti torbee lamaan torbee tokkoon yeroodhaan kan deebi'u ta'e kan nu yaachisuu eegalu jechuudha. Kanarratti yeroo tokkoof yeroo lama darbee hafuu dhufuunis rakkoo kan hin qabnedha. Garuu yoo waggaa keessatti jechuudha fakkeenyaaf waggaa walitti fufiinsaan kan deemnu ta'e akkuma jalqaba isin jenne guyyaa yeroo 6 yookiin 8 gadi kan agartu ta'e dubartiin takka marsaa laguu waggaatti yeroo 6 8 gaditti kan agartu ta'e yeroo kana rakkoon jiraachuu agarsiisa waan ta'eef yeroo kana yaada dhimma itti kennuu qabdi jechuudha. Itti yaaduu qabdi jechuudha. Marsaan laguu kun akka sirrii taane kan itti agarsiisudha jechuudha. Kanaaf marsaan laguu yeroo tokko yeroo lama waggaatti kan hafuu fi yookiin dafee kan dhufu ta'e baay'ee kan isin yaachifne ta'udha. Inni itti aanu sababoota marsaa laguutiif sababoonni ta'amee maali? Marsaan laguu yeroo isaa eeggatee akka dhufne sababoonni ta'an maalidha? Sababoota kanaaf yookiin irregular menstrual period kanaaf maaltu mee sababa ta'a? Tokkoffaa irratti umrii jalqabaatirra dubartoonni jiran kana jechuun yeroo jalqabaatiif marsaa laguu yeroo itti argan jechuudha. Shamarran akkuma isin jenne baay'inaan waggaa 12 hanga 14tti marsaa laguu hin argan isin jennee jira. Yeroo sanitti jechuudha jalqabaaf dubartoonni marsaa laguu argan marsaan laguu isaanii yoo xiqqaate waggaa tokko hanga lama hin jeeqamu dafee dhufu yookiin ji'a tokko dabarsee ji'a lama dabarsee ji'a 3 dabarsee dhufuu danda'a jechuudha. Sababni isaatis hypothalamus pituitary ovarian axis hin jenneerra kanaan dura mata duree keenya duraan irratti inni sun sirriitti dagaagee hin jiru. Qaamonni kun sirriitti dagaagee waan hin jirreef yeroo tokko darbee akka darbu godhaa jechuudha marsaan laguu kunii jechuudha. Kun waggaa tokko waggaa lamaan booda ofii waan sirraaf waan nama yaachisuu miti jechuudha kanuma jiru jechuudha. Inni biraa dubartoonni gara marsaa laguu xumurarra jiran kana jechuun umurii 45 hanga 50 jidduu jiran marsaan laguu inni jeeqamaatu yeroo tokko yeroo lama jechuudha. Kunis sababoota hormooniin qaama dubartootaa yeroo kana umurii xumurarra warra jiran sababa jeeqamuuf jechuudha hormooniin qaama isaanii. Kanaaf umurii 52 irra ga'anitti marsaan laguu waan dhaabatuuf sanaan booda marsaa laguutu gonkumaa hin arganii jechuudha. Lammaffaa irratti kan jiru mala qusannaa maatii tokko keessatti hormonal contraception kan jedhaman mala yookiin uummatummaan isaanii jechuudha. Uummatummaan isaanii itti fayyadamnu kan ta'u ta'e marsaan laguu akka jeeqamu jidduutti odoo ji'an guutiin marsaan laguu ji'a isaa osoo hin eeggatiin akka dhufu gochuu danda'u jechuudha. Kun sababoota garaagaraatiin ta'uu danda'a. Tokko uummatummaa isaanii itti fayyadamni isaanii sababa kanaaf ta'uu danda'a. Inni biraa qoricha kana yeroodhaan jidduudhaan kan kunnu addaan kunnu haala jedhamee alatti yookaan hin fayyadamne ta'e jeeqamuu marsaa laguu kun yeroo isaa akka hin eegganne gochuu danda'a jechuudha. Kanaaf malli qusannaa maatii kan marfee waraanaan kan guyyaadhaanis yookiin liqimfamus ta'uu danda'a. Inni sadaffaa irratti ulfaatina qaamaa garmalee guddaa yookiin garmalee xiqqaa namni garmalees qal'aa ta'es
akkasumas immoo namni garmalee guddaa ta'es marsaan laguu kun akka jeeqamu gochuu danda'a jechuudha. Lachuu jechuudha ulfaatinni qaamaa namni baay'ee qal'aas ta'e namni baay'ees immoo furdaa ta'e marsaan laguu isaanii akka jeeqamu gochuu danda'a jechuudha. Garmalee furdaanis garmalee qal'aanis jechuudha. Inni arfaffaan sochii qaamaa cimaa heavy exercise kan jedhamu. Kana jechuun namoonni ispoortii cimaa jechuun ispoortii hojjechuun jiddu galeessaan ni gorfama rekomandi godhama jechuun rakkoo hin qabu. Haa ta'uti malee namoonni tokko ispoortii cimaa fakkeenyaaf atileetonni yeroo baay'ee ispoortii guyyaadhaaf warroonni fiigan ta'e marsaan laguu akka jeeqamu gochuu danda'a jechuudha. Kanarratti garuu wanti beekuu qabdan ispoortiin jiddu galeessaan ni gorfama ispoortiin jechuudha. Ni gorfama garuu ispoortii cimaan yookaan ta'u ta'e jeeqamu marsaa sababa ta'uu danda'a jechuudha. Inni biraa shanaffaa irratti kan jiru qorichoota tokko kan fudhannu jechuudha. Qorichoota yaala garagaraatiif kan fudhannu sababa hafuu marsaa yookiin jeeqama marsaa laguu kanaatiif marsaa laguu kun akka jeeqamu gochuu danda'a. Fakkeenyaaf yoo fudhannu kaansarii qorichoonni kaansarii fi qorichoonni gaggabdoo dhibee gaggabdootiif fudhatamanii fi kanneen birootis yeroo dheeraan booda keessattuu yeroo dheeratti kan fudhannu yeroo dheeraaf kan fudhannu yoo ta'e qorichoonni kun akka marsaa jeeqamu gochuu danda'u jechuudha. Hormoonii qaama keenyaa irratti jeequmsa fiduudhaan akka marsaa laguu kun jeeqamu gochuu danda'u jechuudha. Jaaffaa irratti dhiphinnaa fi yaaddoo jechuun akkuma beekamu qaamota hormaataa akka jiran qofa osoo hin ta'in haga sammuu keetirraa sammuu keenya irrattis to'annaan marsaa laguu akka gaggeeffamu sammuu keenya keessa jira jechuudha. Hipootalamas hipootalaaminis jechuudha. Yeroo kana yaaddoo fi dhiphinni kun dhiibbaa achirratti godhuudhaan marsaa laguu akka jeeqamu gochuu danda'a jechuudha. Dhiphinnaa fi yaaddoo garmalee ta'e marsaa laguu akka jeeqamu nu saaxiluu danda'a. Inni biraa rakkoolee hormoonota taayiroodii hormoonii jedhamu jira. Akkuma beektan hormooniin taayiroodii qaama keenyaaf baay'ee barbaachisaadha. Rakkooleen isaa kana ol qabatanii taayirood hormooniin kun garmalee yoo baay'ate akkasumas garmalee yoo xiqqaate marsaa laguu akka jeeqamu gochuu danda'a jechuudha. Hormooniin taayiroodii jedhamu jechuudha. Annaja taayiroodii irraa kan gallakkifamu qaama keenyaaf barbaachisaadha. Hormooniin kun garmalee soo gadi bu'e garmalee soo baay'ate qaama keenya irraan irratti dhiibbaa gochuu danda'a jechuudha. Saaxiluu danda'a jechuudha. Hormooniin taayiroodii baay'achuu fi hir'achuun jechuudha. Inni biraa rakkoo hormoonii prolaktiin jedhamu kan oomisha aannan harmaa akka oomishamu gargaaru kan xannacha pituitarii irraa gallakkifamu kan baay'atu ta'e hormooniin kun baay'inaan kan oomishamu ta'e jeeqamuu marsaa akka marsaan laguu jeeqamu gochuu danda'a jechuudha. Inni biraa 8ffaarra kan jiru rakkoo hirribaa wajjin wal qabateedha yookiin haala hirribaa jeeqamuu yeroo hirribaa wajjin wal qabateedha. Kana hin jedhu namni tokko yeroo dheeraaf hirriba kan rafne yoo ta'e akkasumas immoo hirriba walitti fufiinsa kan rafu yoo ta'e rakkoo kan qabudha. Darbees immoo namoonni yeroo baay'ee hirriba hojii halkanii hojjetan yeroo shiiftii halkaniitirra hojjetan rakkoo kanaaf saaxilamuu danda'u. Namoonni jechuudha hojiin isaanii yeroo halkaniitirra hojii isaanii kan hojjetan yoo ta'e fi kanneen birootis jechuudha. Haala hirriba keenyaa yeroo hirriba keenyaa kan jeeqan yoo ta'e marsaan laguu kun darbee akka jeeqamu gochuu danda'a. Haa ta'uti malee namoonni halkan hojjetan hundumti marsaan laguu ni jeeqama jechuu miti. Inni salgaffaan polycystic ovarian syndrome kan jedhamudha. Inni kun rakkoo maalitii? Rakkoo sababa garagaraatti sababa beekamne ovariileewwan yeroo yeroodhaan yoo gallakkifamuu dhiisanii fi akkasumas ovariirraa hormooniin dhiiraa ta'e jechuudha. Hormooniin saala dhiiraa ta'e baay'inaan oomishamuudhaan dubartoonni kun amala dhiiraa irratti mul'atan tokko akka irratti mul'atan gochuu fi marsaan laguutis akka jeeqamu gochuu danda'a jechuudha. Yeroo baay'ee polycystic ovarian syndrome kan jedhamu kuni jechuudha. Fakkeenyaaf marsaan laguu jeeqamuudhaan haala irratti illee jechuudha. Rifeensi bifa dhiiraa ta'een areeda qabaachuu danda'u. Rifeensi isaanii laphee isaanii irratti jechuudha bahuu danda'a. Sagaleen isaanii furdaa ta'uu danda'a. Finnisnis baachuu danda'a. Garmalee furdachuu danda'u gana jechuudha. Dubartoonni kun jechuudha furdachuu danda'u fi rakkoolee fayyaa birootiifis saaxilamuu danda'u jechuudha. Namoonni dubartoonni polycystic ovarian syndrome jedhamu kun jechuudha. Inni 10ffaan dhukkuboota yeroo dheeraaf dhukkuboota ciccimoo yeroo dheeraaf dura turan severe long term illness warroonni jedhaman jechuudha. Dhukkuboonni garagaraa dhukkuba kamiyyuu haa ta'u yeroo dheeraaf kan namarra turan yoo ta'e marsaan dubartootaa akka jeeqamu gochuu danda'u jechuudha. Akka fakkeenyaaf fudhanne dhibee sukkaaraan to'atamne ta'uu danda'a.
kaleessa ta'uu danda'a dhukkuboonni birootis jechuudha. Tiruus ta'uu danda'a dhukkuboonni yeroo dheeraa nurra turan ta'e marsaan laguu akka jeeqamu gochuu danda'a. Inni 11ffaan araadawwan tokko tokko araada kamiyyuu haa ta'uu kan fayyadamnu ta'e akkasumas tamboo aarsuu alkoolii baay'inaan dhuguu fi kanneen birootis jechuudha marsa akka jeeqamu gochuu danda'u jechuudha. Araadonni kunniin jechuudha araadonni garaagaraa fayyadamnu qorichoonni akka bashannanaatis fayyadamnu darbii marsaan dafee dhufu yookiin immoo gonkumaa akka dhufne gochuu danda'u jechuudha. Inni 12ffaa irratti keessattuu warroon umriidhaan deeman umriin isaanii yookiin 50 ol duuba umriin isaanii 45 duuba ta'an yoo marsaan laguu sun keessattuu jidduudhaan kan dhiibu qulqunnamtii saalaa yeroo hojjetan kan dhiiguu ta'e kun maal ta'uu danda'a kaanserii gadaamessaa ta'uu danda'a kaanserii fiixee gadaamessaa ta'uu danda'a jechuudha. Kun immoo warroota umurii gadaanaa miti yeroo baay'ee warroota umriidhaan deemanirraa umriidhaan achi deeman keessattuu erga marsaan laguu dhaabbatee mallattooleen kunniin itti dhufuu danda'a jechuudha. Marsaan laguu bifa dhiigni marsaan laguu fakkaatu deebii kan itti dhufuu danda'a. Fakkeenyaaf dubartiin marsaan laguu erga dhaabbatee waggaa 50 booda dabii 2 booda mar'oo fakkeenyaaf qulqunnamtii saalaa kan raawwatu ta'e dhiigni kan ba'u ta'e akkanumattis immoo dhiigni kan ba'u ta'e kana jedhanii kanneen ta'uu danda'a. Haa ta'uti malee kun kana ta'a jechuu miti waa yaadda'uu miti dhaqanii mana yaalaa laallamuudha jechuudha yeroo dubartoonni umriidhaan achi fagaatanii jechuudha. Inni biraa sababoota biroo jechuudha akka walii galaatti 13ffaa kanarratti wanti xiyyeeffachuu qabdan marsaan laguu keenya jeeqameera jeeqamee miti kan jedhu sababoota biroo adda baasuu qabna. Fakkeenyaaf dubartiin tokko ulfa ta'uu danda'a sababa ulfaatiin quunnamtii saalaa raawwattee jirti kan ta'e sababa ulfaatiin ji'a tokkoof ji'a lamaaf irraa hafuu danda'a jechuudha. Akkasumas immoo ulfi sun irraa ba'uu danda'a sababoota garaagaraatiin keessattuu ulfi deddeebi'ee kan irraa ba'u kan ta'u ta'e waan kana deemtee ilaalamuu qabdi jechuudha. Inni biraa dhibeewwan quunnamtii saalaatiin daddarban dhibeewwan quunnamtii saalaatiin daddarban mallattoolee akkanaa kana jechuun jeeqama marsaa laguu kanarratti dhiibbaa fiduu danda'u jidduudhaan dhiigni akka ba'u ta'uu danda'u dhangala'aan foolii hamaa ta'e ba'uu danda'a jechuudha. Dhibeewwan quunnamtii saalaatiin wal qabatan irratti illee adda baafnee akka jeeqama marsaa lagaatti fudhachuu danda'in dhibeewwan kana adda baafnee yaalamuu qabna jechuudha. Kanaaf kan kana fakkaatan ta'uu danda'a. Egaa rakkoolee amma isiniin jenne kana adda baafachuu qabdu ulfa dhibeewwan quunnamtii saalaatiin daddarban ta'uu danda'a yookiin dubartiin harmoosistuu marsaan laguu ishii akkasumas yeroo keessattuu waa'ee ulfaata irratti quunnamtii saalaa dubartoonni seenaa quunnamtii saalaa qabdan adda baafachuu qabdu jechuudha. Gara xumuraatti kan deebinu ta'e xumura irratti kan ilaallu ittisa akkasumas gargaarsaa fi yaala ofii gochuu dandeenyudha. Jalqaba irratti marsaan laguu akkuma isiniin jenne marsaan laguu tokko yoo irra deddeebiidhaan kan jeeqamu ta'e kan nu yaachisu ta'e sababoota sana adda baasuudha jechuudha. Yaalaa fi gargaarsas kan ofii gochuu dandeenyu jechuudha. Akkasumas immoo marsaan laguu kun darbees immoo rakkoolee biroo wajjin wal qabachuu danda'a. Akkuma jalqaba isiniin jenne fakkeenyaaf dhala godhachuu irratti rakkoo nurratti uumuu danda'a ta'a. Akkasumas immoo dhibee biraa wajjin wal qabatee rakkoo kan fidu ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf yeroo marsaan akka tokko akka mallattoo dhibee birootti ta'uu waan danda'uuf yeroo marsaan laguu kun irra deddeebi'ee akkanatti kan mudatu daddafee kan dhufu akkasumas immoo baay'ee ture kan dhufu ta'e adda baasnee sababoota nutti fidasiniin jenne kan ammaa armaan olitti isin dheerresan isa sanarratti hundaaftanii rakkoolee jiru adda baasuu qabdu jechuudha. Tokko ofii keessanii adda baasuu kan dandeessanis jira ta'a. Lammaffaa immoo mana yaalaa deemtanii qorannoo garaagaraatiin qorannoo laaboraatoorii garaagaraa godhamuun rakkoo jiru adda baasuun hin danda'ama jechuudha. Kanaaf mee fakkeenyaaf rakkoowwan adda ba'uu dandeessaniif yaala rakkoo sanarratti hundaa'uudhaaf mee gargaarsa akkamii akka ofii gochuu dandeenyuu fi mana yaalattis immoo gargaarsa isin argachuu qabdan isinitti himnu jechuudha. Tokkoffaa irratti nyaata madaalawaa akkuma isiniin jenne namni ulfaatin rakkoo nyaataa hanqina nyaataa yookiin garmalee furduraas ta'e garmalees immoo qallaa ta'e huqqataa ta'e rakkoo kanaaf waan saaxilamuuf nyaata madaalawaa nyaata fuduraa qabu akkasumas nyaata viitaaminoota garaagaraa qabu yeroo yeroodhaan soorachuun dirqama jechuudha. Inni biraa ulfaatina madaalawaa namni tokko furduraas garmalees qallaa yoo ta'e marsaan laguu kun akka turee akka dafees dhufu gochuu waan danda'uuf yeroo kanatti ulfaatina jechuudha. Qallaa ta'an nyaata garaagaraa fooyyessuudha. Ulfaatina qaama keenyaa akka dabalu kan furdaa immoo
haga ta'e xiqqeessuudhaan gadi xiqqeessuudhaan ulfaatina madaalawaa ta'e qabaachuudha. Inni biraa dhiphinaa fi yaaddoo jiru xiqqeessu jechuudha. Namoonni dhiphatan rakkoo kana qofa osoo hin ta'in rakkoo biraatiif saaxilamuu waan danda'aniif jireenya namaa keessatti yaadduun dhiphachuun inuma jira. Garuu waan dhiphinni jiru sun rakkooleen jiru sun kanuma jiru ta'anii amanuudhaan haala danda'ameen dhiphina kana xiqqeessuu. Inni biraa araadawwan garagaraa qabna ta'e araadawwan garagaraa fayyadamna ta'e bashannanaafis ta'uu ta'a bifa garagaraatiin araadawwan san dhiisuu kanneen akka tamboo alkoolii fi kanneen birootis araadawwan birootis utuu dhiisuu fi fayyadamuu dhiisuu. Inni biraa sochii qaamaa madaalawaa gochuu jechuudha. Sochii qaamaa ni gorfama haa ta'uti malee sochii qaamaa cimaanis yookiin rakkoo kana afaan nu saaxilaaf akkasumas immoo namoonni ta'an ulfaatina garmaleetiif akka saaxilaman waan godhuuf ulfaatina madaalawaa guyyaa guyyaatti yeroo yerootti gochuun nama barbaachisaa jechuudha. Inni biraa qorichoota ulfa ittisan irratti qorichoonni ulfa ittisan tokko inuma jeequ baay'ee yaaduu qabnu jechuudha. Dubartoonni qoricha ulfa ittisuu fayyadamtan marsaan laguu akkuma jeequ kanuma jiru ta'uu ogeessi yaalaa wajjin haala ogeessi yaalaa keessan kun qoricha fayyadamtan irratti hundaa'uudhaan kan marfee waraanamtan yookiin immoo guyyaa guyyaadhaan kan fudhattuun ta'uu danda'a. Ogeessi yaalaa keessan buufata fayyaa jirtan wajjin mari'achuudhaan kunis jechuun yookiin qoricha yookiin qoricha qusannaa maatii san jijjiiruu dandeessu. Fi akkasumas immoo kanan biraa haala itti fayyadamuu dandeessan ogeessi yaalaa keessan wajjin fayyadamuu dandeessu. Inni biraa haala jedhamtanii fayyadamuunis murteessaadha jechuudha. Yeroo tokko jidduu keessatti kan dhiibnuu fi haala jedhameen kan hin fayyadamne ta'e keessattuu kan caalu irratti jechuudha. Caalmatti marsaan laguu kun yeroo isaa osoo hin eeggatin immoo akkasumas ture akka dhufu nutti gochuu waan danda'uuf haa ta'uti malee immoo marsaan laguu kun yeroodhaaf yoo qoricha isa fayyadamuu kan dhiibne ta'e yeroon booda deebi'ee marsaan sirraa'uudha jechuudha. Kan itti fufiinsa hin qabne jechuudha. Kana jechuun qoricha sanuu fayyadamuu kan dhiibnu ta'e marsaan laguu sun yeroo eeggate akkuma duraatitti kan dhufu ta'a jechuudha. Kanaaf wanta baay'ee yaaddoon hin qabu qorichoota san haala jedhameen fayyadamuudha. Immoo wantoonni irra deddeebiin kan mudatan ta'e ogeessi yaalaa keenya mariisisuu qabdu jechuudha. Inni biraa dhumarratti rakkoolee biroo kanneen ammas hin jennu hormoonii taayiroodii piroolaaktiin wajjin wal qabatan qorichoonni mana yaalaatti kennaman hin jiru. Qorichoota sirraa'uu danda'an akkuma mallattoolee ammas hin jennu qorichoonni kun fakkeenyaaf piroolaaktiin kan ba'atu ta'e harmarraa wanno sekireeshinii yookiin dhangala'aan garaagaraa ba'uu danda'a harma keessaa yeroo wanta akkanaa kana walitti ofirratti argitan fi akkasumas immoo hormoonii taayiroodii qaama keenyatti ba'achuun mallattoolee birootis agarsiisu waan jiruuf yeroo kana mana yaalaa deemnee qorichoonni kennamu waan jiruuf haala salphaa ta'een qorichoota isa fudhatamanii marsaan laguutis sirraa'uu danda'a. Inni biraa rakkoolee fayyaa hormoonuun baay'achuu hormoonii kanaan wajjin wal qabatan wajjin dhufanis irraas furmaata argachuu ni danda'ama jechuudha. Inni biraa pooliisistik ovarii sindiram kan jedhamu kana rakkoolee birootis namatti fiduu waan danda'uuf rakkoo akka dhibee sukkaaraa fi rakkoo birootis jechuudha. Akkuma isin jennu qaama dubartii keessatti ovariin hormoonii saala dhiiraa ta'e baay'inaan waan oomishtuuf dubartiin amala dhiiraa fakkeenyaaf hareen itti ba'uu danda'a, hareen rifeensi laphee ishee irratti ba'uu danda'a, finnisni itti ba'achuu danda'a, sagalee fudhachuu danda'a akka galee dhiiraa fi akkasumas ulfaatina qaamaa dabaluu dandeessi. Fi dhibee dhukkuba sukkaaraa gosa lammaffaa irratti saaxilamuu dandeessu waan ta'eef kanaaf mallattoolee kana irratti argite dubartiin kunis mana yaalaa dhaqxee gargaarsa argachuu ni dandeessi. Akka waliigalaatti yaala isaatiif ta'e gargaarsa isaa akkasumas ittisa dhukkuba akka marsaan laguu yeroo dafeessu yookiin immoo tureessi namni gochuudhaaf rakkoo isaa adda baafnee rakkoo saniif furmaata laachuun barbaachisaadha. Kanaaf ofii keessaniif yoo danda'ame rakkoo kana adda baasuu qabdu. Mallattoolee fi akkasumas jireenya keessanitti mudannoo isin garaagaraas mudate yoo jiraatu ta'e adda baastanii beekuun murteessaadha. Fakkeenyaaf dhiphinni yaaddoo kan qabdaatan ta'e akkasumas baay'ee qal'aa baay'ee furdaa'anii akkuma jalqabarra isin hin jenne immoo mallattoolee dhibeewwan biroo hormooniin qaama keenyaa jeeqamuudhaan taayiroodii yoo ta'e akkasumas immoo piroolaaktiin yoo ta'e akkasumas pooliisistik ovarii sindiram kan jedhamu hormooniin dhiiraa ba'achuudhaan rakkoolee akka fakkeenyaaf rifeensi fuulaa irratti bifa dhiiratiin ba'uu, laphee irratti ba'uu fi furdina qaamaa kanneen biroo addaan ofirratti beekuu qabna. Akkasumas kanneen birootis jechuudha rakkoolee hirribaa fakkeenyaaf hirriba wajjin hojii halkanii yoo ta'e fi kanneen birootis
adda baafnee yookaan beeknu ta'e tokko ofiif wantoota san sirreessuudhaan marsaan laguu yeroo isaa eeggatee dhufu gochuu dandeenya. Lama ogeessa yaalatti ifatti himuudhaan ogeessi yaalaa akka salphaa ta'een akka nu gargaaru gochuu waan danda'uuf kan haga danda'ameen jechuudha. Dubartoonni yeroo marsaa laguu keessan yeroo dheeraadhaaf kan jeeqame yoo ta'e asirratti wanti hubachuu qabaattan yeroo tokko yeroo lama waggaatti marsaan laguu hafee yookiin jedhuudhaanis dhufuu danda'a jechuudha. Kun rakkoo qabu garuu irra deddeebiidhaan keessattuu waggaatti yoo yeroo 6 fi sanaa gadi kan namatti dhufuu fi yeroo yeroodhaan kan namatti deebi'u jechuudha. Guyyaa 21tti gaditti yeroo yeroodhaan jechuudha walirra walitti fufiinsaan kan deebi'u ta'e rakkoo qabaachuu waan danda'uuf yeroo kan mana yaalaa deemnee yaala argachuu hin dandeenya. Garuu yeroo tokkoo fi yeroo lama waggaatti ta'e isin dhiphisuun qabu isin hin jenna. Kanarraaf isiniif qopheessine kanuma yaadaa fi gaaffii qabaattan inboxii jalatti yookiin asirra koomentii jalatti nu barreessuu dandeessu. Viidiyoo mata duree kutaa arfaffaa sammuu kutaa itti aanutti kan isin dhiyeessinu ta'a. Waan nu hordoftaniif galatoomaa isin jenna. Peejii keenya akkuma kanaan dura subscribe gochuun dagatinaa isin jenna. Guddaa galatoomaa fayyaa ta'a. Fayyaan uummata keenyaaf. Balansa, oduu seetan kaleessa, biraa wal yaadachiisa. Wabiileen fayyaa hawaasa, ogeeyyiin qabnu wallaansa. Oduu seetan kaleessa, yaadadhaa wal yaadachiisa.